Ministeerri ittisaa Israa'el karoora Gaazaa fudhachuu raggaasisee. Ministeerri ittisaa Israa'el Kaatis karoora waraanaa magaalaa Gaazaa to'achuuf qophaa'e raggaasisuun rifaatuu guddaa uumeera. Kana cinaatti dippiloomaasiin Israa'el dhiphina keessa galuun dhagahame. Netanyahuun Faransaay fi Awustiraaliyaa waliin dhukaasa dippiloomaasii calqabuun Israa'elitti cinqii dhale. Belarus Teheraan walitti dhufeenya waraanaa cimaa yeroo mallatteessitu Iraan misaa'ila cimaa ta'een Israa'el rukutuuf akeekkachiiste. Ministeerri ittisaa Israa'el karoora Gaazaa fudhachuu raggaasise. Hagayyaa 20 bara 2025 Ministeerri ittisaa Israa'el Kaatis karoora waraanaa magaalaa Gaazaa to'achuuf qophaa'e raggaasiseera. Opereeshinii maqaa Geediyoon Chaarotiin lammaffaa jedhamuun moggaafame kun hoogganaa olaanaa IDF Yaal Zaamiriif dhiyaateera. Niwusaas miidiyaalee Israa'el wabeeffachuun akka gabaasetti murtee kana keessatti hooggantoonni olaanoon Israa'el hedduun argamaniiru. Gaazaa fudhachuun itti fufiinsa opereeshinii Geediyoon Chaarotis isa jalqabaa akka ta'e himama. Sadarkaa qophii barbaachisu eegaluuf jecha IDF ajaja waamichaa loltoota 50,000 fi kanneen duraanuu tajaajila irra jiran dabalatee riizarvaroota erguu murteesse. Hidhattoota Hamaas adda baasuu fi qophii namoota nagaa magaalaa Gaazarraa gara kibba Gaazaa qubsiisuuf taasifamus raggaasisaniiru. Karoorri kun raggaasifamu yaada Hamaas dhukaasa dhaabuuf booji'amtoota 10 gadhiisuu jedhu kan mormuudha. Kana gidduutti dippiloomaasiin Israa'el dhiphina keessa galuun dhagahame. Gabaasni AFP guyyaa irraa hagayya 20 bara 2025 qabatee ba'e akka mul'isutti muummichi ministeeraa Beniyaamin Netanyahuun michoota isaanii gurguddoo walii wallabaniiru. Ibiddi jalqaba Paaris irraa kan dhufe yoo ta'u, pirezidaantiin Faransaay Imaanu'eel Maakroon dhiyeenya kana yaa'ii waliigalaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhufu irratti Faransaay Faalastiiniif beekamtii biyyummaa akka kennitu beeksisanii ture. Netanyahuun garuu aariidhaan deebii kenne. Maakroon Faransaaytti ibidda farra seemeetik bobeessaa jirti jechuun himate. Netanyahuun xalayaa jechoota ciccimoo barreesseen tarkaanfiin isaanii jibba Yihuudoota amma daandii Faransaay hordofaa jiru kan jajjabeessuuf Hamaas badhaasuu Yihuudoota Faransaay balaadhaaf saaxiluu isaa akeekkachiiseera. Faransaay osoo hin callisiin pirezidaantichi himannaa Netanyahu gaddisiisaa fi kan dogoggoraa jechuun kuffiseera. Dabaluunis Faransaay yeroo hunda lammiilee ishee Yihuudoota akka hedduu cimsitee ibsuun akkasumas Faransaay qabsoo farra Yihuudoota irratti Israa'el irraa barnoota tokkollee akka hin barbaanne dubbataniiru. Faransaay biyya Yihuudoonni bal'inaan keessa jiraatan yoo ta'u, Maakroon biyyoota 145 kanneen mootummaa Falastiin tokkoof beekamtii kennanitti dabalamaniiru. Haa ta'u malee rakkoon Netanyahu Paaris keessatti hin dhaabbanne. Kaanberaa keessatti muummicha ministeeraa Awustiraaliyaa Antoonii Albaanees irrattis dhukaasa bananiiru. Nama siyaasaa dadhabaa Israa'el gane Yihuudoota Awustiraaliyaa dagate jechuun arrabsaniiru. Israa'eliif falmiin kun suuraa adda baafamuu guddachaa jiru kan agarsiisudha. Yeroo tokko ejjennoo isaa ittisuuf michoota warra dhiyaa irratti hirkachaa kan ture Netanyahuun amma Awurooppaan gara beekamtii Faalastiinotatti ce'aa jirtuu fi Awustiraaliyaa garagalaa jirtu waliin kokkee wal qabeera. Dippiloomaasiin Israa'el yeroo tokko bal'aa fi humna guddaa qabaachaa ture. Amma ulfaatina waraana Gaazaa qeeqa idil addunyaa fi sagalee wallabdee Netanyahu mataa isaatiin dhiphachaa jirti. Gaafiin jiru kufaatiin dippiloomaasii kun yoo bomboleetti yeroo muraasatti moo jalqaba caccabuu waraana gamtaa Israa'el ta'inna laata? Belarus Teheraan walitti dhufeenya waraanaa cimaa yeroo mallatteessitu Iraan misaa'ila cimaadhaan Israa'el akeekkachiiste. Gabaasni Reuters guyyaa irraa hagayya 20 bara 2025 qabatee ba'e akka agarsiisutti dhufaatii waraanaa ammas baha giddu galeessaa fi baha Awurooppaa keessaa sagalee dhageessisa. Iraan Israa'eliif akeekkachiisa cimaa kennite. Kana booda waraana jalqabu irratti misaa'ilota humna guddaa qaban kanneen waraana guyyoota 12 gaggeeffame irratti gadi lakkifte caalaa akka qabdu labsite. Yeroo wal fakkaatutti Belarus hariiroo waraanaa fi siyaasaa Teheraan waliin mallatteessuun dhagahame. Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Iraan Asiis Naazirzaadii miidiyaa mootummaa waliin haasawaa taasisaniin akka jedhanitti misaa'iloonni waraana guyyoota 12 itti fayyadamne waggoota dura kan hojjetamanidha.
arrammi misaayila dandeettii kana caalu qabna jechuun diinni Ziyoonistii deebi'ee adeemsa kana yoo seene shakkii malee fayyadamna jechuun doorsise. Akeekkachiisni kun kan kenname wallabdee hamaa ji'a waxabajjii keessa mudate yoo ta'u, haleellaan qilleensaa Israa'el ajajoota olaanoo Iraan saayintistoota niikularaa fi namoota nagaa dhibbaan lakkaa'aman ajjeesuun dhaabbilee waraanaa fi naannoo mana jireenyaa rukute. Iraanis dambalii misaayilaa fi dirooniin haloo ba'uun magaalotaa fi buufata waraanaa hedduu raaste. Ameerikaa yeroo gabaabaaf waraana kanatti kan makamte yoo ta'u, dhukaasa dhaabuu dadhabaa osoo labsiin dura iddoowwan niikularaa Iraan irratti boombii darbitee turte. Ta'us hooggantoonni Iraan dhukaasa dhaabuun kun nagaa osoo hin taane boqonnaa qofa akka ta'etti cibsanii dubbachaa jiru. Itti aanaan pireezidaantii jalqabaa Muhammad Riizaa Ariif jalqaba torban kana akeekkachiisa cimaa kennee ture. Dhukaasa dhaabuu keessallee hin jirru. Diinummaan itti fufeera. Yeroo hunda wal dura dhaabbachuuf qophaa'aa jirra jechuun dubbatee ture. Qophii ta'uu ishee agarsiisuuf Iraan kamisarraa eegalee shaakala waraanaa guddaa guyyoota lamaaf ni gaggeessiti jedhame. Misaayila fageenya gabaabaa fi giddu galeessaa kan agarsiistu yoo ta'u, tarkaanfiin kun Israa'elii fi michoota ishee warra dhiyaa sodaachisuun oolu. Yeroo kana Miniisk keessatti seenaan biraa madaallii gamtaa irra deebi'ee bocu mul'ate. Pireezidaantiin Beelaaruus Aleksaandar Lukaashenkoon daawwannaa hojiirra kan jiran pireezidaantii Iraan Masuud Pezeshkiyan simataniiru. Akka miidiyaan mootummaa Beelaaruus Beeltan jedhutti yoo ta'e, Lukaashenkoon biyyi isaanii Iraan waliin hariiroo gamtaa hundaan gadi fageessuu akka barbaaddu labseera. Kunis tumsa waraanaa fi teeknikaa kan dabalateedha. Pireezidaantiin Iraan Masuud Pezeshkiyan gama isaaniitiin Beelaaruus qoqqobbii seeraan alaa warra dhiyaa akka dandamattu gargaaruuf gargaarsa Teheraan dhiyeessanii qabsoo waliin dhiibbaa USA fi Awurooppaa jalatti taasifamu calaqqisiisaniiru. Xiinxaltoonni akka jedhanitti walga'iin kun yeroo murteessatti kan dhufedha. Beelaaruus duraanuu waraana Raashaa waliin walitti dhiyeenyaan kan hidhamte yoo ta'u, Teheraan keessatti michuu haaraa ta'eef balbala ishee kan bante fakkaata. Tarkaanfiin kun dhiibbaa neetoo fi USA mormuun biyyoota walitti hidhaman gidduutti gamtaan guddachaa dhufuu agarsiisa. Mootummoonni biyyoota dhiyaa sagantaa misaayilaa Iraan irratti yeroo dheeraaf sodaa kan qaban yoo ta'u, Faransaay ji'a adoolessaa keessa waliigaltee bal'aa hawwii niikularaa Teheraan qofa osoo hin taane meeshaa waraanaa misaayilaa fi gamtaan naannoo ishee ilaalamuu akka qabu gaafatteetti. Teheraan garuu humni waraanaa ishee gonkumaa kan hin maraatamne ta'uu dubbatti. Guddinni lamaan kun Iraan misaayila lubbuu namaa galaafatu caalatti oomishuuf Beelaaruus Teheraan hammachuun ishee suuraa humna Yuureeshiyaa guututti jijjiiramuu agarsiisa. Israa'el samii ilaalaa neetoon immoo baha ilaalaa yeroo jirutti gaafiin jiru walta'iinsi haaraan kun yoo bomboleettii waraanaa qabsiisuu danda'inaa kan jedhu ta'e.